isinitti moo akkuma sagalee kiyya dheengaddaa waraabdan sanitti sagalee kiyya kanallee naaf waraaba. Okay. Itti aansuudhanii balleessaa kiyyarrayyuu wanti siin dallansiise maayikii qabadhaa mina deddeebisa sagaleen hin biraay. Ba'ee deebi'u sagaleen deddeebisa. Qoy mee Hamza kana wanni godha. Hamza qoy. Bareedaa jira. Isaa qaba qo'ish. Okay, muutaran su godha. Mee ammoo dubbat maayikii qabadhaan teessuun maayikii qabadhaan san nyaata chiifte. Toofi mee. Ay boni jedhin. Okay. Naa Amma sanuma. gocha kirraa laala amma bareedadha. Gocha kiyyarraa jecha kiyyatu namoota hedduu takka natti muufachiiselleedha. Bakka nan eegneettiin jalaa argame bakka uummanni kun nan eegneettiin argame dhugaa dubbachuudhaaf. Ani uummata kiyya wallaahi dhiifama isiniin jedha. Garuu immoo sababa maaliitirraan kaatee it's okay normal no kan jettisanii deebisii naan jedhanii jiranii warra asirratti argamanii. Sababbiin aan akkas jedheefi sagalee kiyya qofa waraabdanii sagalee Hamzaa Sheikh Jaabir dhiistanii jechuudha. Isatu warri gaafsan jirtanii yoo gaafsan immoo jiraachuu baattanii siniifaniin ibsaa jechuudha. Isatu akki jedhee gastii irra taa'ee abbaan mana booniyyeetii fi booniyyee waliin jiraachuu isaanii na shakkisiisaa torbee lamayyuu waliin hin jiraatanii ji'a lamayyuu waliin hin jiraatanii jedhe. Wanni sun dhugaa dubbachuudhaaf kun qadara rabbiiti. Namni guyyaa tokkoonis adda bahuu danda'a. Namni du'aanis adda bahuu danda'a. Jireenyaanis adda bahuu danda'a. Kun waan namni namaaf murteessu miti qadara rabbiiti. Ani abbaan manaa kiyya waliin yoo jiraanne ni jiraanna. Yoo rabbiin immoo waliin hin jiraattan jedhee akkanumatti qilleensumarraa nu gargar bahuu dandeenya. Kun hin beekamu jechuudha rabbitu beeka. Nama hedduutu wal argina jedhee osoo waliin argin dhabamatee jechuu wal dhabaa jechuudha. Tokkoffaa kana inni lammaffaa irratti immoo jedhee ani online irra turre yeroo online irratti deebi'u waan akkanaa kana laalee baay'ee tokko mataa kan koona qabachiisee mataa kan koona dhukkubee jedhe. So namni badii tokko yoo ani dalagee namni hundumtiyyuu gaafa online irratti deebi'ee badii kiyya san kaasee dubbachuu qaba. Namni hundumtuu badii kiyya saniif deebii kennuu qaba. Okay, wanni sun guyyaa lama guyyaa sadii dura dalagamee jira ta'ee jira. Garuu namni hundumtiyyuu badii ishiin dalagdee kanaaf deebii kennuu qaba, yaada kennuu qaba akkamit jedhee yaada. Wallaahi waan santu na aarsee ani akkas jedheen malee wanni kun sirriidha yookaan immoo hin dogongorree jedhee ofirratti murteessee miti kan inni yeroo san dubbadhe. Uummata keenya wanni beekuu qabdanii namni ni dogongora. It is okay normal nomoo kan hin jedhe. Namni kamiyyuu bani aadam hundi isaatiyyuu dogongora ni qaba. Dogongorri keenya dogongora garaagaraa haa ta'u malee dogongora ni qabna jechuudha. Kan dogongora hin qabne yookaan immoo kan hin dogongorre rabbi qofaadha jechuudha. Maal ani malaayikaa miti. Ani nama jechuudha. Galee ergan nama ta'e immoo namni maaliif dogongora intalli kun maaliif dogongortii kanaan jettanii kuni maaliif dogongora jechuun hin danda'amu namni. Wanti nama dogongorsiisu waan hedduun jiraachuu danda'a. Saniif galee ammoo waan sana ani dirreetti hin baasne wanni sun privacyidha. Osoo ani addunyaa fuulduratti ba'ee waan akkanaa godhe itti amantee akkana gootee jettanii naalloo lullee dandeessan ani maatii kiyya jechuudha. Wallaahi yoo naalloo loltanillee maatii kiyya waan feetanillee naan jettan jechuudha. Ani isinitti hin qabamu. Ani obbolaa kiyyalleedha maatii kiyyalleedha isin. Garuu naalloluu keessaniifillee galatooma. Maaliif jennaan ofiin baree ofii kiyyatti deebi'aa jechuudha. Akkasii. Dammoo an dhiifama naaf godha. Yoo dhiifamni kosiniif ta'uu baatellee dhiisa. Garuu bakka ana dhiisa ani haa jiraadhu. Itti aansuudhaan waa'ee kiyyaaf dhiifama sin gaafadhee jira. Wanni dhiifama caalee hin jiru. Dhiifama naa gochuu baan yoo diddanillee no problem rakkoon qabu. Suni sinii fi rabbi keessantu walitti hafa. Ani garuu dhiifama sin gaafadhee jira. Rabbi kiyyamoo kana dura dhiifama gaafadhee jechuudha. Ammallee dhiifama rabbi kiyya niin gaafadha. Nama immoo gizee takkitti bakka dhiifama sin gaafadha irra deddeebi'ee dhiifama waggaa tokko guutuu sin gaafachaa hin jiraadhu. Irra deebiidhaan immoo waa'ee dhimma abbaa mana kiyya kanaa
Oromoo wallaahi anarrayyuu waa'een isaa hedduu takkana yaaddisa beektanii. Inni kuni barsiisaa diin islaamaati beektanii. Wallaahi ani abbaa manaa kiyyas ta'ee ta'us baatee namni diin barsiisuu hedduu takka garaa kan kona nyaata jechuudha. Wallaahi hedduu takka maaliif jennaan dhaloota boruutiif walaalummaa keessaa nu baasaa jira. Namni diin barsiisuu lubbuu tantee tana si beeksisaa jira. Sii fi atii fi rabbiin akkamitti akka walitti dhuftan, atii fi rabbiin akkamitti rabbii kan kee akka gabbaruu dandeessu si barsiisaa jira. Wallaalummaa keessaa kara beekumsaatti si oofaa jira. Beektee? Boru jechuudha addunyaa kanarratti namni afuun jiru. Yoo ati diin barattee yoo wallaalummaa san keessaa hin baane jiraachuun kan keetu faayidaa takka hin qabu. Jiraattees duutees jechuudha. Namni diiniin ala jiraatees du'ees faayidaa waa takka hin qabu garuu jechuudha. Wallaahi namni alra arkaana islaamaa, arkaana insaanaa, waanuma takkarraa ka quba hin qabne garuu ustaaza kana gaafa gad deebistanii akkana itti qoostanii xiqqaa guddaan keessan itti qoostanii itti taphattan kana saa inni Oromoodha bar. Oromoo dhiigni keessan tokko bar. Namoonni amantii biraa isa qeeqanillee dhiigni keessan tokko bar. Nama Oromoo, nama afaan Oromoo dubbatu wallaahi garaa sini nyaatu. Garaa sini nyaatu. Amma jechuudha osoo namni kun gadi ba'ee jechuudha wallaahi osoo gadi ba'ee du'ee argame maraataa osuma maraatuu ajjeese jettuun malee namni osoo isa ajjeesellee wallaahi maraataa osuma maraatuu ajjeese akkas ta'e jettuun malee gumaa isaallee hin barbaadaniif jechuudha. Haa jiraatu wallaahi haa jiraatu. Akka hireen isa jiraachisetti haa jiraatu irraa gadi bu'a. Okay, namni kun yeroo tokko tokko dhufee miira hin taane isinitti dubbachuu danda'a. Yoo wanti inni dubbatu sun yoo siniif ta'uu baate dhiisaanii, yoo siniif ta'e immoo yoo siniif danda'ame gorsaanii akka ofitti deebi'u taasisaanii, yoo siniif hin danda'amne immoo dhiisaanii haa jiraatu akkuma fedhetti akkuma rabbiin isa jiraachisetti haa jiraatu. Ani akkana isiniin jedha. Innaa ደግሞ yeroo hedduu dhugaa dubbachuudhaaf isiniin kun isarratti wallaahi miinaa guddaa taphattanii wallaahi yeroo hedduu jechuudha. Kunis hin dhufaa si gargaara jedhaan, sunis hin dhufaa si gargaara jedhaan. Ana sumunii takka akkanaa gootan hin barbaadu. Wallaahi sumunii cabduu takka jechuudha. Ani hin barbaadullee. Gargaarsa keessan ani hin barbaadulleedha. Akkana gargaartanillee hin barbaadu. Maaliif jennaan isuma gargaara obboleessa keessan gargaara. Isuma jechuudha. Isuma miidiyaarraa akkana ta'u kana mee miidiyaarraa ol garii nu si gargaara nu bakka kan kee jirraa nuti si bira dhaabannaa jedhaaniti. Isuma qubsiisaame isuma kana qalbii isaa tasgabbeessaa. Wallaahi ani waan inni ittiin galus waan inni minaamin jedhus ani isinirraa waa takka illee hin barbaadu. Ani wanneen jedhu isumarraa dhaabadhaa jedha kan kiyyaaf. Waan kana quuqama qabaachuu danda'u qaba ilmi namaa. As qofaan garanaan achi nama arrabsuun waan guddaa waa gaarii miti. Waan garii namni wal bira kaa'ee ilaaluun gaariidha. Nama kana amma ani yoonumaan aare maaltu aarsee jalqaba? Maaliif aartaan gaafii biraa? Ammoo maaltu aarseen waan biraa? Maal nama hubachuun waan biraa? Nama hubachuun waan biraa? Kanaafi waan kana laallee sagantaa qabnee ifuma keenyaafu irra gaddeebina malee waan dhiifamuu qabu miti. Anamma yaada kana eega ka'ee bakka wanni kun waan dhugumaan eega wanni akkasii adeemamu jiraatu ta'e eega hagasuu laffa'anii ifumaafuu jiruu fuula duraatiif karooraa qabaatanii wal jaarsaa jaartii wal mari'atan malee waan sanuu deemutti hin jiran jechuu amna sanuu. Of course. Wal mari'atanii jaarsaa jaartiin mana sanuu tolfachaa waan sanuu deemuu jiraachuu sadarkaa guddaa deemuu jiraachuudha jechuudha namni. Kanaafi waan isaan qaccarraan gabasan goolabuufiin gara hawaasaatiin illee bareedaadha. Namni hundinuu asuma dhobboku waan si afaanii bee dhobboku godhaa deemuu gaarii miti malee waanuma si keessa dhufe darbaa deemuu gaarii miti. Namni hundinuu itti yaadee obboleessa kee tokko
osoo mana kee keessaa obboleessi kee jiruun hagana shoora argooyte dhugaa si dhagaa. Gafa gara arrabaatiin osoo hin ta'in yookaan gara maraatutti nama isaa bu'u osoo hin ta'in manuma kee keessaa obboleessi kee kaatee hojii dhalattee yoo jiru akkasitti xiqqoo shoora argaa jiraate yookaan obboleettii ta'e jiruun harka akkas wanni nama dhagamuu fi waan kana waan irra gaddeebinu ta'a waan dhiifamu miti amma eegaa hagana kaasanii itti fufnaa inshaallah bareedaadha yaadni nu. Mee namoonni isin nuti eegaa turre Khadirii yoo kaas jala dhuftu taate yookaan Hamza. baay'ee. Yoo Khadir faan dhufin jiraate bakka itti moobnaree sagantaatiin. Itti oofna bari yaan yoo jiraataniituma yoo jiraatanii osoo isaan as jiraniin oofnu jechuuf malee yoo isaan jiraachuu baatan allaqe goolamnee faana obboleeyyan keenya warri isaan dhaqan hin jiru bira gaa akkuma dura viidiyoon duraanitu nu bira geetti isaan biraas ni gaa waan guddaame jechuu barbaade. Carraa kanneen mee namni dubbatu fadhe. Ayyee namni dubbachuu barbaadanii akkasitti mee ni jira namni. Ayyeen hin dubbadha. Qoyi sagantaa biraa qabdanii Hamza. Laa. Ustaaza keenya nangasii Ustaaz Ahmed akkasuma Ustaaz Muhammad Bayyaan Hamzaa keenyaatillee kennaa booniyyee ibsa abbaa jaalalaa hundi keessanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu warroonni as jala jirtanusi. Anillee asirratti yaada tokkoon qaba. Akka hiriyaa booniyyee ta'etti akkan dhimma jiraallee keessa galee beekutti namoonni hedduun illee kara keessaatiin gaafa siinnan gala na gargaaraa jettu maa hin dhowwiinii maaliif akkasiin jettu gootee namoonni naan jettanis hedduu jiranii sanaafis jirri kun warraaf abbaa manaa fi eeyyeen rakkoodhuma ganzabaatu jira walirraa jira fageessee jira otoonni har'a mana isaa baafatee waan hundaa sirreeffate mucaan kun itti galuuf homti sii daangessullee hin jiru inni illee akkuma nutis barataa isaa taane achi keessa turretti mana isaa karaatti hafee jira manni isaa hin xumuramne isiinis immoo ofii maatii gargaaraa turte ta'a otooni kaan godhamiin duras nama ana caalaa isii beeku hin jiru hagam qabdiif hagamiin qabdu mucaan kun nama too'eeti tikkeetti murattee galuu dandeessu miti wallaahi nama birree of hirkaa qabdu miti maatii keenya soolumaan gargaarra ammas immoo waan hojjetaa turte inni qabdi kanas nu hundinuu ni beekna birrii tokko hin qabdu jechuudha otoo har'a kaatee galuuf jette bakka kanatti inni silaayyuu waan jaallatuu fi isiinis immoo abbaa manaasiiti erga yaani dhimmi kun argame abbaa manaa kiyyaatti galuun barbaada seenaa naan jette aniin kun hiriyaa isheeti abbaa manaa isheetti akkasiin galtuuf anis immoo nin fedha malee yookaan dammoo akkasiin hin galle hin barbaadu jechuudha akkamittan abbaa manaa keetiitti hin galeenii jedhee si dhowwuu danda'a namoota maaliif dhowwuu diddinaan jedhaniif ammallee namoonni gargaaruu barbaadan rabbiif jecha namni kun nama diinii rabbii barsiisaa jiru barataa 200 ol kitaaba quraana uruufa hadiisa waan hunda barsiisuutti jira namoonni gargaaruu barbaadan namni dirqiin dhufee kiisii keessan keessaa fuudhu hin jiru rabbiif jecha gargaaraati jira kana waliin gaati miidiyaarraallee manatti galchaan jedha akka nama tokkootti anis akka nama tokkootti hiriyaa siillee ta'uu bira dhaabbadhee gargaaruu nan danda'a ammas immoo namni hin barbaannes hoo jiraatan dirqamaan namni fidee gargaaraa jedhuun hin jiru namni immoo gargaaruu barbaadu namni 5 namni 10 yoo jara kana gargaaruu barbaade ni ga'a jedhee yaada akka mataa kootiitti jechuudha kanaafuu kana ammas immoo isiin wanta yookaan dubbachuu qabdu waan uummanni miidiyaa kun isiitti dallanes ta'ee irraas dubbataa tures ta'ee akkaataan isiin itti dubbattee fi akkaataan namni itti fahame waan garagara ta'eef isa kana waan dubbattu isiitu beekaa asumaanuyyuu an akkan hiriyaa ishee ta'eettillee namoonni isiitti mufattan musliimas ilaallatee ummata oromoo guutuullee ilaallatee bakka kiyyaanillee dhiifaman isiin gaafadhaa obboleettii keenyaa fi ustaaza keenya Muhammad Bayyaanii gargaarree akka jirri wal bira gahanaa goonu fedhii rabbiitiin nutillee rabbii gaditti jira gargaarree bira haa dhaabbannu jedha. Kana akkasii obboleewwan keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh muradheen jira maayikii gara nama biraa dabarsee jira itti fufaa. Galatoomi seenaa ulfaadhu abshir qaalii teenya laal jara keenya namni bara mana jaaru jaartii galfatuu dhiisii qabu ni hiika isinii galee rakkoo bara mana namni jaaru namni ni hoqqatallee gabbatallee ni hoqqatallee isinii galee rakkoo mana nama jaaru gizee mana nama jaaru tuni nama mana jaaree beekuttu beeka isin hin beektan warri kaanin gargaaru waan reettan kun namni kun darasaa laafisiif jalaan qabu nama diini sheekotii meeqa tan biyya teenyatti finnee mana itti kanninee
waan dalaguunis pilaanatti baafnee meeqa qubsiisaa jira sii galee silaa sadarkaa santu isaan mala ture akka inni kitaaba qaraasuu jiru haa ta'u garuu maal waan ta'eef waan jawtan achuma kaanneeti warri odo darasaan qoftinu gargaarte manaa miti faabirikaatti dhaabdi dhaggeeffadhaan darasaan qoftinu jechuudha darasaan garee keessa jirtu qofti garee adda addaa keessa jirtu qofti osoo gargaarte mana mamma baanii miti wayitti jaarte jechuudha namni bara mana jaaruu jaartini okay tata amma dubbii